Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota haadha kootu akkam jirtu fayyaa keessanii annagaa godha galata rabbii isinillee baga nagaa taatanii warroota amantii biraatii fashamaa harka fuune jirra jirtu baga jiraatte isinin jechuun barbaada. Warroonni haaraa taatanii mana kanaaf subscribe godhaa isinin jechuun barbaada. Warroonni subscribe gootanii jirtan immoo hedduu tokko galatooma. Baay'ee isin jaalladha, baay'ee isin kabaja ulfaadhaa isinin jechuun barbaada. Guyyaa har'aa maal qabattee dhufte yaan jechuun keessan hin oolu. YouTube kana otuun gara ajandaa kootiitti hin darbini YouTube kana subscribe godha. YouTube kana haadha hiyyeessota waan nyaatan hin qabne waan dhugan hin qabne ittiin gargaara jedhee karoora baafadheetanii bane waan ta'eef kanaaf immoo isinirraa waan eegamu viidiyoo kana yoo hojiirra jiraattan illee yoo dalagaa qabdan illee viidiyoo kana itti banaati haasaan koo isin dabbaranan beeka. Haasaan namatti tolu yookaan immoo dandeettii haasaan qabu dandeettii haasa'ee nama fidu hin qabu jechuu. Kanaaf jennaani viidiyoon koo isin dabbaraa miti lafa ka'aatii biraa deema inni iyyuu ofiisaatiin qabatee haasa'ee odeessee hawixuu jechuudha. Inni ilaalinaatiin lafa ka'aatii hojii keessan hojjedha. Kanaaf jennaani yuutuubiin kun ittiin nama gargaara birrii isaas maallaqa isaas isinin argisiisaa jechuudha. Yeroo ittiin asirraa baasus akkaawuntii buukii kootiitti dabalu akkaawuntii qofaatti baasee fi yeroo itti birrii meeqa akka galu viidiyoo isinii waraaba dhugaa rabbi hiyyeessota waan nyaatan hin qabne waan dhugan hin qabne haadholii rakkatoo ittiin gargaara. Walumaan ilaalla dhugaa rabbi haa guddatu walumaan ilaalla an akkaawuntii kootti hin dabalu jechuu. Kanaafiyyuu wal gargaarraati haadholii warroonni gargaaruu barbaadani haadha hiyyeessa galatan biraa qabe yoo jettani dhugaa rabbi koomentii barreessaa as jalatti illee wala gargaaru isiniin jechuu barbaada. Oromoo koo yeroo itti fayyaa qabnu yeroo itti humna qabnutti nama dadhabaa bira dhaabbachuu qabnaa jechuudha. Kanaaf jennaan gara ajandaa kootiitti darba. Ajandaan kiyya waa'ee Maakii irraa dubbachuu dhufee jechuudha. Maakii yeroo hundumaa akkuma argitanii mucayyoon kun Oromoo biratti beekamtuudha. Oromoo biratti illee nama aadaa ishee nama safuu ishee eeggatudha jechuudha. Mucayyoo kanaan baay'ee jaalladha. Umuriidhaan xiqqoodha, bifaan illee xiqqoodha, garuu yaada bal'aa yookaanis immoo yaada guddaa sammuu ishee keessa kaa'ee jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa tiktookii ishee gubata. Amma kaleessa tiktookii ishee jechuudha 400 guuttatte. Sanuu kadhatteetu 400 naa guutaa Oromoo koo jetteetu 400 guuttatte jechuudha. Yeruma sana isheen fooloo sana guuttatteetu kadhattee guuttatte yeruma sana jechuudha irratti riippoorti gochuu jalqabanii jechuudha. Osoo isheen taphachaa jirtu asliifaa taatee haadhafaa ta'ee ibsishaa ta'aniitu tapha bareedaa isa tapha namatti tolu taphachaa jiru jechuudha. Ani garuu viidiyoo sana viidiyoo isheen haasoftu kana irribaa ka'een arge jechuudha. Wallaahi itti banee rafe ta'ee namatu viidiyoo sana naa ergite ammallee hin beeku telegiraamii dhaqeen ilaallee wallaahi viidiyoo sana anatti itti banee rafe ta'ee namatu viidiyoo sana ijoollee waraabdee naa ergite beektanii viidiyoo tokko irraa waraabanii naa ergu. Yeroo itti shabakaan na didu isaantu waraabee naa ergite anumatu silkii ofii kooti banee itti dagatee rafe ta'ee wallaahi otuun isaan eegu silkii baadhee akkan jiru nan beeka. Otuun isaan eegu irribinaan kuttee bu'u inumaan kutee yeroo ittiin irribaa ka'u mukayyiif hin jiru ibsaan hin jiru. Ani ibsaa bobeeffadhee rafaa dukkana keessa rafuun nan sodaadha. Ibsaan akkanatti boba'aa bula halkan. Gaafni irribaa ka'u mukayyiifis hin jiru silkiin koo chaarjiin qabu. Biyyeen na nyaatte dheeka mana keessa fiiggee dhaqee jaarti gaafannaa ibsaan badinaa jette. Viidiyoo sana silkii koo keessatti hin arge. Ani beeku hanganaan telegiraamii deemee barbaada nama naa ergeeyyuun beekfachaa fuudhetanii viidiyoo sanarraa kuteen gadhiisee gad hin dhiifne walakkaa ijoollee namoota biraatu gadhiisee otuma nidiitu gochaa jiru namni biraan viidiyoo sana gadhiisee isa seenaa softu sana gadhiisee jennaan na dabbareen dhiise. Ani waan namni tokko gadhiisuun natti hin tolu jechuudha. Maallaa godhare achitti gadhiifameera achitti herregeera waan ta'eef faayidaa naaf hin qabu ofirra deebi'anii gad hin dhiisu. Namni dura gadhiise taanaan gad hin dhiisu faayidaan qabu kaa maaliif achitti lakkaa'e asittis naan lakkaa'u yuutuubii kiyya dadhabsiisu malee yuutuubii kiyya naaf hin guddisu jechuudha. Kanaaf gad hin dhiisu argeen dhiisee sagaleen irraa dubbachuu dhufe. Maal mucayyoon kuni namaaf sagalee ta'aa turte saboota biraa lolaa turte nuuf jettee maal argatteeti nuuf jettee nu guddisuuf jetteetu
lolamti yeroo hundumaa jechuudha. Amma immoo isa iyyuu dhiistee waa'ee siyaasaa keessaa baatee jireenya mataa isheetii eegaltee tapha kana geemii kana ijoollee hiriyoota ishee wajjin ibsaa fa'aa wajjin tapha eegaltee jirti jechuudha. Garuu amma immoo itti duulanii jalaa gubuudhaaf riippoortii irratti gochaa turanii waan ta'e muktaar jedhanii barreessu moo maal jettee yeroo jalqabaaf hin arge koomitii koo jalatti jettee muktaar jedhanii barreessu. Maal jettee balaa buusaa turte dhugaa rabbii saniyyuu Idrisiitu natti mee Idrisii beeka jettee ani ijoollee Oromoo keenya irratti gubatee saba biraa irratti gubatee ani rabbaa beeku dhugaa rabbii isheen bor guddifattii maal gooti wallahi maal godhaafi ammatu miliyoona meeqa dhaqee fiyyuu maanni badhaasisaa isheen namni daawwata giiftii isheen namni kennaafi kalaas wallahi tu'anaati of hin cinqin of hin dararin jedhaanii of rakkisin dhugaa rabbii Oromoon borsi guddisa waan ta'eef of hin dararin bakka. Dhiisu wayya garuu namatti dhaga'ama nama aarsa jechuun baay'ee aartee isa asilii fa'aa wajjin taphachaa jirtu utaalte baate biraa sokkiti asilii fi haati faate taaptaap godha giiftii jedhanii isaanii kana haasa'u mucayyoon isa irratti godhamaa jiru argitee bakka baannantee biraa baate jechuudha. Namni kun gaafa namni aaru namaan hubatu miti hin fidde biraa baate dhugaa rabbii anaa yaatu garaa kona nyaattee. Ya Rabbi kiyaalaaf si dhugaa rabbi ijoollee Oromoo keenya gubaa irra taanaani. Ijoolleen Oromoo namarratti gubu sirriidha. Ijoolleen Oromoo baay'ee jira. Guruuppiin ammayyuu hin jira. Guruuppiin ijoollee Oromoo abaluu riippoortii godhaadhaan fiffidu. Ijoollee Amaaraan arge malee Oromoodhaa riippoortii godhu nagarree. Ijoollee Amaaraa kana fidanii abaluu akkas gochaara balakkan gochaara riippoortii godhaadha. Ijoollee Oromoo keenya jedha bar namarratti riippoortii godhu. Ulfaata sanamee itti dadhabee laffee guddifate gorsanii nama deebisanii namarratti riippoortii godhanii namarratti gubu isaanis maal addunyaa rakkoon qabu ishee addunyaa kana ilaalanii namarratti gubu achirraa moo si darba maaltu si rakkise haa gubani wanti dachee kanarraa silumayyuu kamtuudha kamtu wanti lafarra jiru kamtu wanta faayidaa hin qabne jechuudha. Kanaaf iyyuu jennaani mucayyooni haarte jirti bilis irratti hin gubina guddattuuti mucayyoon daa'ima sanuu daa'ima taate sammuu guddaa kana qabdu irratti hin gubina waa'ee jaalalaa dhiistee amma jireenya mataa isheetti jammartee jirti waan ta'eef warroonni irratti riippoortii gootan irratti riippoortii hin godhina anallee maaltu na daawwataa iyyuu miti yaa rabbii qiyya namni tokko lama yoo na arge jechuudha malee akkasii kan hin kaameeraa jala lixee taa'uuf immoo uffanni kiyya harkishee gabaabduudha hin ho'a yeroo kana harkallee xiqqoo qilleensaa. Anaaf jedhee uffata gabaabduu uffadhee kaameeraa jala lixee taa'aa jechuudha dhiifama naa godha. Akkasii kabajamtoota keenya baay'ee ulfaataadha. Namni keenya wal xiqqeessuu malee wal guddisuu hin beeku wal gaddeebisuu jireenyatti mashee har'adduu bannu kanaa jedhaniitu wal xiqqeessuu jechuudha wal guddisuun hin jiru. Maaki kiyya hin aarinii jireenyi biyya lafaa biyyuma lafaati hin darba. Homa waa tokko ibsitti hin dhaga'aminis hin jedha baay'ee aartee mataan dhukkubaa ture galgala. Ani biidichi walaalee tan argee akkasii isiniin jedha aasaa isinittiin baay'isuu laayikii godhaa sabiskiraayibii godhaa isiniin jechuun barbaada waan dhaggeeffattaniif guddaa tokko galatoomaa baay'ee.